السلام عليكم كبجمتوتا هردفتوتا كينيا إيجا كبجمتوتا هردفتوتا كينيا سجنتا هاروا قبني إسني دفني تجرا أكسما واي فيلم هارو إيجلو دي مرتي وان أجائبا كان هار يومي كولين دبنوتا أكسما undi keesan baga gara channel keenyatti nagaan dhuftan isin jenna video keenya kan irraa jalqabuudhaan turatti video kana like godhuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuudhaan akka nu cinaa dhaabbatin isin gaafanna warroonni channel keenyaaf haaroo taatan subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuutanii ol irra kaa'achuu hin dagatina eegaa obboloota koo yeroo hundi keenya hawwii fi obsa guddaan eegaa turre sun dhumarratti nu gaheera filimni seenaa kan haaroo kan jalqabuudhaaf deemu filima maqaan isaa Ashk Vetahtijo yookaan afaan oromootiin jaalalaa fi teessoo kan jedhamuun kun kan Mahammad Bozdagiin oomishamu deemu yookaan hojjetamuudhaaf qophaa'ee fi tamsaasa televiziyoonaa ATV irratti kan dhiyaachuuf jiru akkasumas afaan oromootiin Oroodikard irratti kan deemu kun fakkii fi mul'ata jalqabaa Sultaan Alaaddiin Keykubaat dhumarratti arra chaanala Bozdagii fi akkasuma ATV irratti mul'ateera footoo isaa inni dhugaa inni filima keessatti jalqabuudhaaf deemu guyyaa arraa gallakkifamee jira akkasuma channel keenya irratti illee gallakkifamee jira akkuma fakkii haaraa kana irratti arguu dandeessanitti taphataan yookaan aaktarri filmii beekamaa fi akkasuma milkaa'aa kan ta'e Akiin Akinozo filima dinqisiisaa kana keessatti akkaataa gurra guddaa qabuun bulchaa mootummaa Seljuk dhiyaa akkasuma dhiyaa Anatoliyaa Seljuk isa dandeettii guddaa qabu Sultaan Alaaddiin Keykubaat ta'ee nu duratti mul'achuudhaaf deemu kan hojjechuudhaaf deemu akkasuma aaktara kana kanan durallee isinitti himeetiin jira filimoota baay'ee filima nama biratti baay'ee jaallataman hojjeteeti ture filimoota akka Hercaayii fi filimoota biroo hedduu hojjeteeti jira yookaan mootummaa Sultaan Abdulhamid keessattillee achi keessattillee warri amma daawwachaa jirtan hojjechaati jira aaktara akka malee jabaata kanaaf inni kun filima Mahammad Bozdagiin hojjetamaa jiru keessatti inni kun yeroo kana ramadamee hojjechuudhaaf deema akka ragaaleen argataman agarsiisanitti aaktarri kun dhimma dhuunfaa sanyii Sultaan Alaaddiin Keykubaat kana leenji'uu fi qophaa'uuf yeroo dheeraa fudhateera jedhamee dubbatamaati jira yookaan filima kana hojjechuudhaaf yeroo dheeraa leenjii ajaa'ibaa godheeti jira jedhamee dubbatamaati jira kana wal qabatee rifeensa isaa dheerisuun bifa isaa irratti jijjiirama guddaa fi kan nama ajaa'ibsiisu uumeera kana jechuun footoo galgala kana gallakkifame irratti filima kana akka hojjechuuf deemutti footoon isaa abdeet ta'ee bifa haaraan gallakkifamee jira footoo sana irratti rifeensi isaa dheeraa fi akkasuma hareedaan kan guutamellee yoo ta'u akka ajaa'ibatti kan nama dinqisiisudha dhugaa dubbachuuf bifa haaraa fi qophii aaktara kana ani dhuunfaan baay'ee jaalladheetin jira Akiin Akinozo shoora Sultaan Alaaddiin Keykubaat kanaan hafuura gootummaa fi seenaa jabaa nuyi filimoota akka Du'aakoo Ertugrulii fi hundeeffama Usmaan keessatti argine sana deebisee bifa ho'aa fi bareedaa ta'een iskiriinii yookaan viidiyoo irratti akka nuu fidu onneedhaan nan amana mul'anni jalqabaa kun qofti iyyuu Akiin Akinozo seenaa nama guddicha kana guutumatti fi milkaa'inaan gara ija ummatatti fiduu akka danda'u ragaan gahaadha kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kana dura beektan Kurulus Usmaan sizinii jalqabaa irratti gaafa dhufu bifa ajaa'ibaatiin innillee dhufeeti jira kanaaf Akiin Akinozoon kun sultaana ta'ee akka as bahutti yaadaanuu bifa ajaa'ibaatiin akka tolee dhufu baay'ee nama ajaa'ibsiisa eegaa hordoftoota keenya isinoo bifa haaraa kana irratti Akiin Akinozoo kana irratti ilaalchi keessan maali akka yaada keessanitti aaktarri kun shoora sultaana guddicha kana guutumatti bahuudhaan abdii seenaa nuyi eegaa jirru kana nuuf guutuun danda'a yaada keessanii fi ilaalcha keessan koomentii irratti nuu qooduu hin dagatina isin jenna sagantaa keenya kan har'aa asirratti ni xumurra viidiyoo itti aanutti hamma wal arginutti nagaan nuuf tura kanumaan wal qabatee viidiyoo haarawaa waa'ee seenaalee garaagaraa tan barumsa namaaf taatu kan isiniif hojjechaa jirru irratti yaanni keessan maali viidiyoo ajaa'ibaa qabannee waan dhufaa jirruuf nu eeguu hin dagatina isin jenna galatooma nagaan nuuf tura